boqonnaa 10 kutaa lammaffaa ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 kutaa tokkoffaa amma lakkoofsa 15tti ilaallee turre yaada akkas jedhuun gara xumuraatti finne. Tikseen gaariin anaa hoolota koo beekaa hoolonni koos ana beekuu jedha. Amma hoolota dhugaa akka jedhaman warra tiksee isaanii adda baasanii maal godhanidha jechuudha. Beekanidha jechuudha. Warra tiksee isaanii adda baasanii beekanidha. Gara tikkichi deemutti kan maal godhan kan adeeman. Sagalee tiksee ormarraa adda baasanii kan beekan. Tikseen inni maallaqaan bitamee eegu haalli gaafa mijachuu dide hoolota dhiisee maal godha? Baqata. Hoolota dhiisee baqata. Inni maalidhaan eegu? Inni muyaadhaan yookaan immoo ogummaadhaan maallaqaan bitamee eegu. Ogummaa isaatiif maallaqa tokko kafalamaaf malee wanti lubbuu isaa isa gaafatu tokkollee hin jiru. Inni tikseen dhugaa garuu hoolota ofiitiif lubbuu fi dabarsee maal godha? Hin kenna jedha. Hin kenna jedha. Kun immoo utuma dhugaan illee galee fi haala laalaa deema jechuudha. Sababni isaa kan isa geggeessu dhugummaa isa wajjin deemu uduun taane maallaqa waan ta'eef. Adhallee baay'ota danqaa kan ta'e tiksee isa dhugaa sagalee isaa adda baasanii akka hin deemnes kan godhe maalidha jechuudha? Ogummaadha yookiin mootuu maallaqa ittiin tikasan eeganidha. Okay. Tikseen guddichi jira. Tiksitoota ammootu bakka buufateeru jira. Tiksitoonni hedduun jira. Tiksitoonni kunniin sagalee tiksee isa guddichaa dhaga'uu qabu jechuudha. Tikseen guddichi jira. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 15 irratti abbaan akkuma na beeku anis akkuma abbaa beeku ani hoolonni koo maal goona? Wal beennaa lubbuu koos hoolota kootiif nan kenna jedha. Ilaamee maal jedhaa obboloota koo abbaan akkuma na beeku anis akkuma abbaa beeku ani hoolonni koo wal beenna lubbuu koos hoolota kootiif nan kenna. Kana bal'inaan kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra. Abbaan akkamitti beeka ilma isaa? Akkamitti beeka? Tokko ilma isaa akka ta'etti beeka. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 Maatewos 13 Wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 irratti 17:5 irratti ilma ofii akka ta'etti beeka. Lammaffaa Ibroota boqonnaa 1:8 irratti inni akka Waaqayyo ta'etti beeka. Abbaan jechuudha. Sadaffaa abbaan ofii Waaqa ilma isaa akka ta'etti beeka. Waaqa ilma isaa akka ta'etti beeka. Ibroota boqonnaa 1:9 akkuma Kiristoos abbaadhaan ati Waaqayyoo koodha akkuma inni jiruun jechuudha. Wangeela Yohaannis 20 biraa yoo baane kana bal'inaan ilaalla. Itti aansee ammootu hafuura qulqulluudhaan ilma isaa akka dibetti beeka abbaan ilma isaa akkasitti beeka. Nullee kanaaf ilma akkamitti beenna? Abbaan Waaqa isaa akka ta'etti, abbaan abbaa isaa akka ta'etti, Waaqayyo abbaan jechuudha. Waaqayyo abbaan hafuura qulqulluun akka isa dibetti. Eenyummaan Kiristoosii abbaa wajjin tokko akka ta'etti beennaa jechuudha. Lakkoofsa 16 warra gola kanatti galan malee hoolota kan biraa qaba jedha. Asirratti obboloota koo waan tokko akka xiyyeeffannu barbaada. Dhufanii hoolota ta'u jedhaara moo achumatti hoolota qaba jedhaara macaan qulqulluun? Wajjin hin jirra ta'e. Warra gola kanatti galan malee hoolota kan biraa qaba jedhaara miti? Isaan hoolotadha. Achumatti hoolotadha. Okay. Wanti beennu mootu gara mirgaatiin gad dhaabatan maalidha? Hoolota. Gara bitaatiin hoo re'oota jedha. Kanaaf gareen kuni mana keessa hin jiran garuu isaan maalidha? Hoolota. Garri isaan dhaabatan garam jechuudha? Gara mirgaati. Okay. Warra gola kanatti galan malee hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf maal godha jedhaan? Anaaf ta'a. Isaan immoo yaasuun anaaf ta'a. Isaaniifis tiksee ta'uun anaaf ta'a jedheen. Sagalee koos hin dhaga'u walitti karra tokkos hin ta'u tikseen isaanis maal ta'a jedha? Tokko. Tikseen isaanis tokko ja'a jedha. Okay. Baay'ee gaariidha. Amma har'aa yeroo baay'ee namoonni maal jedhu fakkeenyaaf karra kanaan ala ka jiru hundinuu maal ta'aniiru jedhan? Badaniiru. Nama hundumattuu badii yeroo murteessan yeroo baay'ee irra deddeebisanii argitu. Obboloota koo aniifisin kan godhuu qabnu karaa dhugaarra jiraachuun kenna namni biraa badeera jechuu miti. Namni biraa maal ta'eera jechuu miti. Badeera jechuu miti. Dhugaan carraan nuu kenname carraa jalqabaa arganne dhugaa dhadhamuudhaaf kanaaf galanni Waaqaa haa ga'u. Namoota biraa gara dhugaa kanatti waamnaan ifaadha. Garuu namootaan baddeetta jennee itti murteessineeti miti gara dhugaatti kan waamnu. Ilaame dhugaan kana jennee itti himna malee ati maal taateetta jenneeti miti. Ati
baddeetta jennee jalqabuu hin qabnu. Ati baddeetta jennee gaafa jalqabne namichi sun carraa inni nu wajjin haasa'ullee maal ta'a? Hir'ataa deema. Hir'ataa deema. Ilaamee dhugaan kana jedhaa. Dhugaan karaan dhugaan Kiristoos jennee dhugaa gaafa ittiin hin jenne namoonni karaa dhugaarra jiran ifa qofa barbaadu. Fakkeenyaaf Phaawulos jalqaba karaa inni irra jiru karaa dhugaati moo karaa sobaati? Karaa sobaati. Garuu garaa ofiitiin amanamummaadhaan waan amane saniif maal godhaa ture inni? Amanamaa ture. Tajaajila ture saniif amanamaa ture. Kanaaf daandii Damasqoo irratti akkuma qabameen gaafiin baay'ifneeyyuu ati eenyudha kan inni jedheen. Ati eenyudha kan inni jedheen. Ati eenyudha kan inni jedheen. Gaafa inni eenyummaa ofiitti hime kallattiidhaan isa wajjin deemu qophaa'aa ture jechuudha. Garaan isaanii namoonni akkasii qophaa'an hedduu jiran. Kanaaf dhugaa jaalalaan namootatti maal gochuu qabna? Himuu qabna jechuudha. Dhugaa jaalalaan namootatti himuu qabna. Ila maal akka jiru? Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:17 irraa tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa meeqa? 15:16 irraa siin dubbe sorry 15:16 irraa. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa kee keessatti ulfina addaan ba'e maal godhaafi? Kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafateef deebii isinirraa barbaaduu fi deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa maal ta'a jedha? Qophaa'oo ta'a. Yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessan arraba laafaadhaan nama safeeffachuudhaan haa ta'u. Arraba laafaadhaan nama safeeffachuudhaan haa ta'u. Warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatan agarsiiftan sana hammeessan akka yeellaanii fi yaanni garaa keessanis akka isin hin ceephaneetti maal ta'a jedha? Jiraadhaa jedha. Kanaaf Kiristoosiin garaa keenya keessatti iddoo addaan ba'e kennuufi qabna. Nama waan amanne immoo nu gaafatuuf garaa jaalalaatiin arraba laafaadhaan nama sanillee safeeffachuudhaan deebii maal gochuu qabna? Isaaf kennuu qabna. Sababni isaa macaafni qulqulluun maal jedhaara? Karra kana dhaara kataan maal qaba jedhaara? Hoolota qaba jedhaara. Isaan immoo maal gochuun naa ta'a? Isaan immoo fiduun naaf ta'a. Anaaf ta'a jedhaara. Warra gola kana malee hoolota kan biraa qaba. Isaan immoo yaasuun anaaf ta'a. Sagalee kootiin dhaga'u. Walitti karra tokko hin ta'u. Tikseen isaanis maal ta'a jedha? Tokko ta'a jedha. Tokko ta'a jedha. Iddoo biraatti kakuu moofaa keessatti yaada akka jiru jira. Zakkaariyaas keessatti macaafa Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Yemmus Waaqayyo guutummaa biyya lafaa irratti mootiin ta'a. Gaafas Waaqayyo isuma tokkocha ta'a. Maqaan isaas maalidha jedha? Tokko. Yemmus Waaqayyo guutummaa biyya lafaatti mootiin ta'a. Gaafas Waaqayyo isuma tokkocha. Maqaan isaas maalidha jedha? Tokkuma jedha. Maqaan isaas tokkuma. Okay. Kiristoos illee tikseen isaa tokkochuma. By the way, Kiristoos kaleessas addas bara baraanis maalidha jedhama jaani qulqulluun? Isuma sana. Isuma sana yoomiyyuu maal hin ta'u? Hin geeddaramu. Hin geeddaramu. Yoomiyyuu waaqaaf nama gidduu kan dhaabatu waaqaaf nama kan walitti fidu eenyudha? Isuma Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Tikseen kun bara baraan akka inni Kiristoos ta'e teessicha Kiristoosii yeroo argine hin jennu maal jedhaan? Okay. Mul'ata boqonnaa 7:17 irratti hoolichi teessicha dura gidduu jirus isaaniin tiksa jedha. Gara burqaa bishaan jireenya kennuutti isaan maal godha? Ingeessa. Waaqayyos imimmaan hunduma isaanii ija isaaniitti maal godha jedha? Hinaqa jedha. Mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 17. Kanaaf inni tikseen tokkocha gaafa jedhu addunyaa hundumaa irratti kan moo eenyudha? Kiristoos. Akkasumas Waaqayyo illee maal ta'a? Tokkocha maqaan isaallee tokko. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo tokkocha qabna. Innis maalidha? Innis eenyudha? Abbaa. Tikseen tokko kan jennu ammoo Kiristoos Yesuus isa hundumaa irratti maal ta'edha jechuudha? Mootii ta'edha jechuudha. Xiyyeeffannaa keenya guddaa gochuu qabnu macaafni qulqulluun akkamitti dhugaa ibsaadha. Har'a namoonni foormulaa ofiitiin deemu waan hundumayyuu yeroo gochuu barbaadan foormulaa ofiitiin deemu. Nuti garuu foormulaa ittiin deemnu maal qofaadha obboloo tokko? Macaafa qulqulluu isa caafame duwwaadha. Macaafa qulqulluu isa caafame duwwaadhaan deemna jechuudha. Tikseen tokko gaafa jennu bara baraanillee tikseen eenyuun isuma qofaadha. Tikseen tokko inni mul'ata Wangeela Yohaannis irra jedhe sun mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti illee kan jiru bara baraan tiksee dhugasan. Achiin booda Waaqayyo illee akkuma Zakkaariyaas irratti ilaalle tokko maqaan isaallee maalidha? Tokkocha ta'a jedha. Baay'ee gaariidha.
Kanaan booda lakkoofsa 17 irraa immoo yaada akkas jedhu argine jedha 17 irraa lubbuu koos deebisee fudhachuudhaaf dabarsee kennuudhaafis maal qaba jedhaara Kiristoos. Abbaan koo 17 irraa lubbuu koo deebisee fudhachuudhaaf dabarsee wannan kennuufi abbaan koo maal na godha? Na jaallata. Abbaan koo na jaallata. Omtu lubbuu koo na duraa maal hin godhu? Hin fudhatu. Anumatu ofii kootii kenna malee. An lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf ammoo deebisee fudhachuudhaaf maal qaba jedhaara? Aboo qaba. Abboomii kana immoo eenyurraa fudhadhe jedha Kiristoos. Abboomii kana immoo eenyurraa fudhadhe jedhaara? Abbaarraa fudhadhe jedhaara. Sababii inni abboomii kana abbaa koo irraa fudhadhe jedheef maaliidhaa dhagaatiin guddaan. Sababni isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti abbaan ofii isaatii burqaa jireenyaa akkuma ta'e ilmaafis burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraaf jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa meeqa? 26 maal jedhame dubbisuu dandeenya? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irraa maal jedha? Dubbisuu dandeenya. 5:26 anis nan dubbisaa. 26 irraa abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkasuma jedha. Akkuma kanatti immoo akkuma kanatti ilmi isaas burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraaf? Kenneeraaf. Ilma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'uuf illee maal godheeraaf? Kenneeraaf. Kanaaf maddeen inni jechuudha. Abbaadha. Kiristoosiif garuu kan kennameefi akka kenna kan nurraa fudhatame kan nurratti to'annaa hin qabne duun taane Kiristoos jireenya isaa irratti lubbuu isaa to'annaa qabamu hin qabu. Qaba. Haa ta'uuti garuu gaafa inni du'e Kiristoos ofii of kaase moo abbaatu isa kaase? Eenyutu Kiristoos hin du'aa kaase obbolo tokko? Abbaa. Waaqayyo abbaadha. Kiliirilee Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irraa gadi yeroo dubbiftanii ifaan lafa kaa'e jechuudha. Kana jechuun Kiristoos 100% nuuf du'ee jechuudha. Du'a walakkaa jedhamu hundun. Garuu immoo maal jedhaa? Omtu lubbuu koo nan duraan fudhatu kan jedhu kun abboomii kana eenyurraa fudhadhe jedha? Abbaa koo irraa fudhadhee jedha. Kiristoos lubbuu kaasuu danda'a? Du'a kaasuu danda'a? Eeyyee kaasuu danda'a. Maataba keenya yookaan chaappaa keenya isa cufame eenyutu nuuf bane? Kiristoos nuuf bane. Garuu awwaala isaa isa chaappaadhaan caame immoo eenyutu bane? Waaqayyo abbaadha. Karaa eenyu? Karaa ergamoota isaa. Baay'ee gaariidha. Kanaafi Kiristoos kanarratti hundaa'anii namoonni baay'een isumatu du'aaf kaase jedhu yoo akkas ta'e du'an duune jechuudha inni. Baay'ee gaariidha. 19 irraa sababii dubbii kanaa hundumaatiif Yihuudoonni ammas yaadaan maal ta'an jedha? Gargar ba'an. Yaadaan gargar ba'an. Yeroo hundumaa gaaf Kiristoos dubbii ijoo dubbatu isaan yaadaan maal ta'u jechuudha? Gargar ba'u. Kun isa dhageeffata akkuma dhaalle jechuudha. Adhallee dubbii waa'ee eenyummaa Kiristoos ifa ta'ee gaafa ba'u namoonni yaadaan maal ta'u jechuudha? Gargar ba'u jechuudha. Adhallee wanti ta'aru isuma jechuudha. Yaadaan gargar ba'an. Baay'een isaanii hafuura hamaatu isa keessa jira. Qalbii dabarseera. Maaliif isa dhageeffattu jedhan? Maal jedhani? Hafuura hamaatu isa keessa jira. Qalbii dabarseera. Kanaan maal godhu? Maaf isa dhageeffattu. Yaada kana dhageettanii beektu bara kana keessa tarii isinirraan bahee yoo hin jiran beeku anaan exactly irraan jedhanii exactly waan nama ajaa'ibeen akka waan dubbii kana barraa'ee as keessa jiruutitti jecha ol fakkaatu namni yeroo fayyadamu argina. Kanarraa wanti hubannu hafuurri amaan hafuurri xuraa tokkochuma. Dhugaan hafuurri dhugaa tokkocha hafuurri sobaa maali? Tokkochuma. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Exact the same word na fayyadame namni. Si maaltu si geggeessara naan jedhe seexanatu si geggeessara. Namni kana naan jedhe waan isin dhibeen namootu nama luba ta'e nama poozishinii guddaarra jirudha. Si seexanatu si geggeessara seexanni si yaabbatee kun haga guriin si dha'ee uf gartutti amma ati uf baraan jirtu uf beekaan jirtu naan jedhe. Okay. Waan nama amma kan ofirraa appilaayi gochuu barbaadee hin taane yeroo sanillee Kiristoos maal jedhanii baay'een isaanii hafuura hamaatu isa keessa jira. Qalbii dabarseera maaliif isa maal godhu jedhan? Isa dhageettu jedhan. Sababni isaa waa'ee eenyummaa isaa ifa godhee dubbateeti akkuma abbaa beeku akkuma abbaan na beeku ani foolonni ko maal goona wal beenna waan jedheef. Itti aansee lubbuu koo soolota kootiif
nan kenna waan jedhe lubbuu koo hoolota kootiif dabarsee nan kenna lubbuu koo dabarsee fudhachuudhaaf deebisee kennuudhaafis maal godha aboo qaba kana eenyuun naa kenna jedheen abbaa kootu naaf kenna jedheen clearly eenyummaa ofii abbaan eenyu akka ta'e ofii eenyu akka ta'e hidhannaa abbaa isaa wajjin qabu clear godhee maal godhe isaanitti dubbata isaanitti dubbannaan maal jedhanii isaan qalbii dabarseera hafuura hamaa of keessaa qaba jedhanii kanammoo namni hafuurri hamaan keessa jiru dubbii akkanaa dubbachuu hin danda'u hafuurri hamaan ija warra jaamanii banuu danda'aaree jedhan gareen kun wanoo lakki inni hafuura hamaa hin qabu osoo hafuura hamaa qabaatee maal hin godhu kana raawwachuu hin danda'u jedhanii yaadaan maal ta'an jechuudha gargar bayanii jechuudha yaadaan gargar bayan gareen namni garaa cabaadhaan waan riyaalitii ta'e adda baafachuuf deemu jira waanuma ta'e exactly wama jiru jechuudha gariin isa dhugaa adda baafachuudhaaf utuu hin taane kan inni deemu maal barbaaduudhaaf dogongora barbaaduudhaaf fault founders ka jedhaman jiru jechuudha fault foundersiin kunniin warra maal godhan qofaadha warra dogongora qofa barbaadan yookaan immoo ofii dhugaaf godhanii nama biraa dhugaa ofii haala ofii keessa jireen nama biraa madaaluu kan barbaadan jechuudha waaqayyo nu gargaaru dhugaadha dubbiin kunniin dubbii baay'ee ulfaataadha mee irra deebi'aa dubbisaati as keessa of seensaa akka laallu waaqayyo ammallee ija keenya nuuf hafan yaa kan waa'ee dhugummaa isaa yeroo dubbatu argina kanaaf maal jedha Kiristoos yeroo dubbatu yookaan immoo ergaa Yohaannis keessa yeroo dubbatu namni waaqayyoon beeku maal nu godha jedha nu dhaggeeffata ergaa Yohaannis 1:4 Kiristoostu bakka kana buufnee Kiristoos yoo jedhu Kiristoos maal jedhaa namni waaqayyoon beeku maal godha na dhaggeeffata sababni isaa inni kan dubbataru waa'ee nuti waa'ee waaqayyooti namni waaqayyoon hin beekne hoo nu dhaggeeffatu Kiristoos maal hin godhu hin dhaggeeffatu kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatti maal goon gargar baafnee beenna jechuudha baay'ee gaarii 22 irraa yommus Yerusaalemitti ayyaanni seenaa mana qulqullummaa eebbisuu in ayyaaneffatama ture yeroon isaas yeroo gannaa ture Yesuus immoo mana qulqullummaa keessaa kutaa gordoofa Solomoon jedhamu jala in deddeebi'aa ture yommus warri Yihuudotaa isatti naanna'anii ati hamma yoomiitti garaa keenya raaftaa masicha yoo taate keessaa baasii maal godhe jedhanii masicha yoo taate keessaa baasii maal godhe jedhanii keessaa baasii nutti himi ittiin jedhan kanarratti Yesuus deebisee akkas jedheen dubbii baay'ee garaa nama nyaatudha Yesuus deebisee ani isinitti maal godheera isinitti meera isin immoo hin amantan hojiin an maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf maal godha anaaf dhugaa hin ba'a anaaf dhugaa hin ba'a an maal akka ta'e an akka masii ta'e an akka eenyu akka hin ta'e isin garuu maal hin gootan hin amantan wangeela Yohaannis 5:36-37 jechuma kana wajjin waa'ee dhugaa baatu isaaf dhugaa ba'u lafa kaayetiin jedha dubbii baay'ee ajaa'ibaadha tole isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif maal hin gootan jedheen maal hin gootan jedheen hin amantan hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u ani isaan beekaa isaanis na duukaa maal godhu jedhaan na duukaa hin bu'u na duukaa hin bu'u isaanis garuu hoolota koo keessaa isin garuu hoolota keessaa waan hin ta'iniif hin amantan baay'ee nama gaddisiisu waldaa keessatti isa wajjin deddeebi'aa lafa hundumattuu isa wajjin oolaa waan inni godhe hundumaa jaan argaa garee isaatiin faallaa yeroo ta'an isin hoolota koo keessaa miti kanaaf hin amantan jedheen hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u ani isaan beekaa isaanis na duukaa hin bu'u isaan kun warra 144 mallattoo isaanii yeroo dubbatu waa'ee isaanii yeroo dubbatu lafa walitti dhaqutti hundumattuu isa duukaa kan maal godhan jedha isa duukaa kan bu'anii jedha na duukaa hin bu'u jedha Kiristoos yeroo dubbatu an jireenya bara baraa isaaniif nan kenna isaan bara baraan hin badan namni tokkollee harka koo keessaa maal hin godhu isaan hin butu namni tokkollee harka koo keessaa isaan maal hin godhu hin butu lakkoofsa 29 immoo akkana jedha abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumarrayyuu maalidha abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumarrayyuu maalidha guddaadha hundumarrayyuu guddaadha omtu harka abbaa koo keessaa isaan maal hin godhu butuu hin danda'u harka koo keessaa jedheera lakkoofsa 28 irratti harka abbaa koo keessaa jedheera lakkoofsa 29 irratti kanaaf nuti harka eenyu keessa jirra jechuudha harka abbaa fi
Harka ilmaa keessa jira. Harka abbaa keessa wanti jirruu fi karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos kan nu baadhate eenyu waan ta'eef abbaa waan ta'eef. Kallattiidhaan garuu ganaa isaa irratti kan nu caafe eenyudha? Kallattiidhaan ganaa isaa keessatti kan nu baadhatu eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Abbaa wanti jedhee fi abbaatu Kiristoosiif maal nu godhe waan ta'eef nu kenne waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 6 irraa ilaaluu dandeesse jechuudha. Okay. Lakkoofsa 28 irra maal jedheera? An jireenya bara baraa isaaniif nan kenna isaan bara baraan hin badanii. Namni tokkollee harka koo keessa isaan maal hin godhu hin butu. Lakkoofsa 29. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaarra maalidha? Guddaadha. Homtu harka abbaa koo keessa isaan maal godhu butachuu hin danda'u. Sababni isaa abbaan garamitti nu waame obboloota koo? Gara tokkummaa ilma isaa gara Yesuus Kiristoos. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa dubbifnee turre. Tokkoffaa Qorontos 1:9 irraa akkana jedha. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti isin waame maalidha jedha? Amanamaadha. Amanamaadha. Kanarraa kan ka'e aniif abbaan maalidha jedhe 30 irratti? Abbaanii fi an tokko isaaniin jedhe. Abbaanii fi an tokko isaaniin jedhe. Tokkummaa qaamaa oduu hin taane tokkummaa hafuuraa, tokkummaa kaayyoo, tokkummaa gochaa jechuudha. Eenyu fe'in? Abbaa fi ilmi. Abbaa fi ilmi. Adda macaafa qulqulluu keessatti sadan waaqa tokkummaa jedhaati yeroo baay'ee kabarsifamu. Nu kan amannu waaqa tokkummaa oduu hin taane waaqa tokko amanna. Irra deebi'a jecha kana. Nuti kan amannu waaqa tokkummaa oduu hin taane waaqa maaliiti? Waaqa tokko amanna. Waaqa tokkummaa jechuun garee waliin maal ta'edha jechuudha? Tokkummaa uume jechuudha. Waaqa tokko jechuun waaqa tokko. Waaqa tokko isa ilma isaa tokkocha dabarsee maal nu godheedha? Nuuf kennedha. Karaa ilma isaa isa ofitti maal nu godheedha? Nu araarseedha. Karaa ilma isaa hafuura qulqulluu isa nurratti maal godheedha? Dhangalaaseedha. Karaa biraatiin isa Kiristoos abbaan koo isa hundumarra iyyuu maalidha jedheedha? Guddaadha jedheedha. Kanaaf abbaan mataa eenyuti? Mataa Yesuus Kiristoosiiti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 3. Baay'ee gaariidha. Kanaaf aniif abbaan tokko jedheen. Eenyummaan Kiristoos fi eenyummaan abbaa maalidha? Tokko. Baay'ee gaariidha. Kana irratti warri Yihuudotaa gubbaarratti maal jedhanii turan? Hafuura hamaa of keessaa qabda jedhanii. 31 irratti kana irratti warri Yihuudotaa dhagaanii isa ajjeesuudhaaf ammas dhagaa maal godhan? Funaannatan. Beekaa qofa. Dhimmi dhagaa funaannachuu warra Yihuudotaa sababa Kiristoos keessaa baasee eenyummaa ofii eenyummaa abbaa maal godheef? Isaanitti himeef. Eenyu akka inni ta'e abbaan eenyu akka ta'e waan isaanitti himeef. Clearly dubbiin dhagaa isaan guurachiisa. Addallee dubbiin dhagaa nama guurachiisu gaafa eenyummaan Kiristoos ifa ba'ee mul'ate. Gaafa eenyummaan abbaa ifa ba'ee mul'ate. Seexanni qullaatti hafa gaafsan. Sababni isaa burjaajessaan inni ijoollee Waaqayyoo burjaajessu maal ta'a? Hin hafa. Aarsaan ilmi Waaqayyoo dhala namaatiif kafale adda baafamee maal godha? Barama. Jaalalli dhugaa Waaqayyo nama jaalate adda baafatee maal godha? Barama. Gaaf kana obboloota koo lubbuu keenyatti murteessina. Haala miti. Gaafii jireenyi nu dhiyeessu miti. Lubbuu keenyatti murteessina. Jireenya keenyatti murteessina. Seexanni wanti kun akka hin beekamne wanti inni barbaaduu fi aarsaan karaa Yesuus Kiristoos dhala namaatiif dhiyaate guutuu ta'uusaa namni akka nu banneef. Dhagaa maal godhan? Itti funaannatan. Addallee dhagaa funaannachuun isaanii hin hafu. Gaafa eenyummaa waaqummaa ifa godhamee dubbatamu jalqaba. Baay'ee gaariidha. 32. Yesuus garuu deebisee hojii gaggaarii abbaan koo anatti kenne baay'ee hojjedhee isinitti maal godheera? Baay'ee hojjedhee maal godheera? Isinitti agarsiiseera. Isaan kana keessaa hojii isa kamiif dhagaadhaan ana maal godhu? Ana dha'u barbaaddu isaaniin jedhe. Yihuudoonni immoo ati Waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaarii waan hojjetteef dhagaadhaan kan si dhoofnu miti. Ati nama taatee utuu jirtu Waaqayyoon of goota oo jedhanii deebisaniif. Argitanii? Nama taatee utuu jirtu Waaqayyoon of goota. Kiristoos ani Waaqayyoon ofiin jedheeraa? Hin jenne. Kiristoos kan inni jedhe ani ilma Waaqayyooti ofiin jedhe. Ani ilma Waaqayyooti aniif abbaan maalidha jedhe? Tokko jedheen. Isaan immoo achirra dabarsanii ati maal ofiin jette jedhaaraniin? Ati Waaqayyoodha ofiin jette. Okay. Amma waaqummaa Kiristoos illee karaa biraatiin maal godhaa jechuudha? Ganaa jiru. Akkitti yaada lamatu jira. Amma fakkeenya waan lamas keessa kaasuu barbaada. Tokko Waaqayyoodha ofiin jette. Ilma ta'uun isaa Waaqayyoon ta'uusaa maal godhaadhaan karaa biraatiin mirkaneessaa. Akkuma wangeelaa hin jedhan.
ilma waaqayyo ta'uun isaa waaqummaa isaa mirkaneessaaf. Okay. Amma seexanni pointii kanarratti kallattii lamaan fayyadame. Kallattii tokkoffaa. Kiristoos ilma waaqaati jechuun waaqummaadhaan wal qixxeessuudha jedhanii waaqummaa Kiristoosii waan gananiif waaqummaa Kiristoosii waan hin fudhanneef kana jechuun waaqayyo maalidha jedhanii arrabsuudha jedhanii. Adda garuu seexanni pointii makana jijjiireetti fayyadame. Pointii warri eenyu jedhan kana warri Yihuudootaa jedhan kana jijjiireetti fayyadame. Akkamitti seetu? Asirratti isaan waaqummaa Kiristoosii ganuudhaaf kana fayyadaman mitire? Waaqummaa Kiristoosii ganuudhaaf ati ilma waaqayyooti jechuun waaqayyotti maal gooteetta jedhanii? Of qixxeesseetta garuu ati waaqayyo miti jedhanii. Okay, isaan har'aa garuu lakki ati waaqayyodha malee ati eenyu miti jedhaaran. Ilma waaqayyo kan jedhame kana miti. Pointima seexanni jedheedha. Pointima warri Yihuudootaa maal godhanii jedhanii. Ela maal jedhanii mee irra deebinee ilaallatu qaakan. Yihuudoonni immoo ati waaqayyoon waan arrabsiteef jedhanii malee hojii gaarii waan ati hojjetteef dhagaadhaan maal sin goonu jedhanii. Dhagaadhaan kan si dhoofnu miti jedhanii. As booda ka jiru irraa na xiyyeeffadha. Ati nama taatee utuu jirtu waaqayyoon of goote hoo jedhanii deebisanii. Isaan kana wanti jedhaniif karaa akka ofiisitti waaqummaa Kiristoosii waan ganaananiif miti reeka isaan jedhaaran. Waaqummaa Kiristoosii fudhachuu waan hin barbaanneef ka isaan kana jedhaaran. Garuu dubbiin ifaa tokko immoo ilma dubbiin ifaa tokko ilma waaqayyoo ta'uun abbaa wajjin maal ta'uudha? Tokko ta'uudha. Lakkoofsa 10 irratti aniif abbaan maalidha jedheera? Tokko jedheera. Sababni isaa ilma isaa waan ta'eef. Bara si'anaa kanatti garuu ilma isaa waan ta'eef utuu hin taane innumtinuu waaqayyoom abbaa yookaan immoo innumtinuu mataan isaatu eenyudha? Waaqayyodha. Sababni isaa sadan waaqa tokko ta'anii waliin waan jiraniif. Karaa biraa dubbiima asitti warri geggeessitoota dubbatan faallaa biraa darbanii deeman jechuudha. Yaada koo yoo hubattan hin beeku. Ati nama taatee utuma jirtu waaqayyoon of goota hoo ka jedhu kana isaan waaqummaa Kiristoosii ganuudhaaf itti fayyadaman. Garuu dubbichi waaqummaa Kiristoosii kan maal godhudha? Kan mirkaneessudha. Sababni isaa ilma isaa ta'uun eenyummaa abbaa isaa wajjin tokko isa godhu waan qabuuf. Sagaleen isin bira warra jiru. Okay. Lakkoofsa 34. Yesuus immoo anoo isin lakkoofsa 34 kana mee rogatti naaf xiyyeeffadha. Dhiqoo dogongorri guddaan naannoo kanatti kaa'an ta'e. Yesuus immoo anoo isin waaqayyoota isiniin jedheera. Kan jedhu seera keessatti maal ta'eera jedheen? Caafamee jira miti jedha. Anoo maal isiniin jedheera jedhaa obboloota koo? Waaqayyoota isiniin jedhe. Maal jechuu barbaade? Namni waaqayyoon hin ta'a? Namni waaqayyoon hin ta'a? Faarsaa 82 jaarraa akkana ka jedha. Anillee isin waaqayyooliidha. Isin hundumti keessan ilmaan isa hundumaa gararraa jiruuti jedhee maal godheera jedha? Dubbadheera. Faarsaa boqonnaa 82 lakkoofsa meeqa? 6. Anillee isin waaqayyooliidha. Isin hundumti keessan ilmaan isa hundumaa gararraa jiruuti jedhee dubbadheera jedha. Okay, waaqayyooliidha jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf abbaan waaqa Kiristoosiiti gaafa jennu maal jechuudha? Eenyummaa garagaraa yookaan immoo waaqa garagaraa jechuudha ree? No, Kiristoos fakkeenyaaf ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti Museedhaaf maal si godhe jedhaan waaqayyo Museedhaan. Fariyooniif maal si godhe jedhaan? Fariyooniif waaqayyoon si godhe jedhaan. Amaariffaaf Ingiliffarra yoo dubbiftan kallattiidhaan akkas jedha. Kanaaf isin waaqayyooliidha gaafa jedhu namoota addunyaa irratti maal gochuu jirtan ka jedhu jira. Murteessuuf jirtanii ka jedhu jira. Murteessuudhaaf jirtanii ka jedhu jira. Abbaa of jechuudha. Isaanii olidha jechuudha malee karaa biraatiin waaqayyoo duun taane waaqayyooliidha ka jedhu. Waaqayyoolii ka jedhamu maalidha? Piluraaliidha. Yookaan immoo danooma kan agarsiisudha jechuudha. Isin warra aboo qabdanidha. Olaantummaa warra qabdanidha ka jedhudha jechuudha. Waaqayyo warra dubbii isaa itti kennameen waaqayyoota jedhee waan macaafni jedhus maal hin ta'u jedha? Hin diigamu jedha. Warra dubbiin isaa harka jiruuf waaqayyo maal jedheera? Waaqayyoota.
jedhee isaanitti akka inni dubbatee argina. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti Yihuudoonni Kiristoosiin dha'uudhaaf dhagaa kan isaan itti funaannatanii gaafanneen isiniyyuu maal godheera jedhaara inni dubbiin. Waaqayyoota yookaan waaqayyoolii isiniin jedheera. Lakkoofsa 36. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani ilma waaqayyooti jedhe kanaan attamitti waaqayyoon arrabsita ture jedheen. Ana jedheen clearly to the point Kiristoos dubbate. Ana isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan ani eenyuuf hin jedhe jedhaara. Ani ilma waaqayyooti ofiin jedhe. Kanaaf Kiristoos eenyuuf hin jedhe? Ilma waaqayyooti ka ofiin jedhe. Waaqummaan isaa ilmummaa isaati. Injilii Yohaannis 18 irraa maal jennee dubbinee turre yaadatu yoo ta'e kana dhageenyaan Yihuudoonni seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaatii Waaqayyotti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf maal godhan jedhe caalchisanii yaadanii jedhe. Adda fakkeenyaaf amantii biraa keessatti gaafa namoota amantii kiristaanaa irraa jijjiirsanii Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyootii miti jedhi jedhan. Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyootii miti jedhi jedhan. Akka jedhaa wal amansiisu jechuudha. Warri amantii duuka buutummaa yookaan ammoo kiristaanummaa irraa gara biraatti yeroo nama jijjiirsan jechuudha. Kun yaada eenyuti jechuudha walii galatti? Yaada seexanaati jechuudha. Yaada seexanaati. Karaa biraati yaada warri geggeessitoonni yeroo san Kiristoosii wajjin jiran maddisiisanidha. Ilma Waaqayyoo ta'uun Waaqayyoo wajjin of qixxeessuu akka ta'e ifa godhanii beekan. Kanaaf Kiristoos abbaa wajjin wal qixxeedha wal qixxee miti? Wal qixxeedha. Maalidhaan? Eenyummaa isaatiin. Eenyummaa jechuun maalidha? Waaqummaa. Fakkeenyaaf namummaa an nama ta'uu kiyya abbaa kiyyatu naa kenne moo nacharii kiyya eenyummaa kiyya namummaan. Namummaan eenyummaa kiyya. Eenyummaa kiyya. Garuu anaaf abbaa koo gidduu walitti dhufeenni jiru ani ilma abbaa kooti abbaan koo anaaf maal kooti? Abbaa kooti. Garuu nama ta'uun anaaf abbaan tokkuma jechuudha. Akkuma Kiristoos aniif abbaan tokko gaafa jedhu eenyummaan isaa waaqummaa abbaan illee ati eenyu jedheera waan ta'eef ati waaqayyo jedheera waan ta'eef dubbi baay'ee namatti toludha. Egaa ani hojii abbaa koo hin hojjedhu yoon ta'e anatti maaliin godhinaa jedheen? Anatti maaliin godhinaa? Hin amaninaa. Egaan hojii abbaa koo hojjedhu yoo ta'e anatti hin amanina. Hojii abbaa hojjeta jechuudha Kiristoos. Hojii abbaa hojjetu innillee maal godha jechuudha? Hojjeta. Kanaaf waaqa tokko wanti jennuuf kanaaf abbaa ka jedhamee barraa jechuudha. Kiristoosoo ilma Waaqayyo abbaa isa hojii abbaan itti kenne hojii abbaa maal godhudha? Hojjetudha. Keenyummaa abbaa wajjin tokko ta'e qabudha. Lakkoofsa 38. Ani hojii abbaa koo nan hojjedha yoo ta'e garuu anatti yoo amanuu dhabaattaniyyuu hojii kanatti maal godhaa? Amanaa. Kanaanis abbaan na keessa anis abbaa keessa akka jiru ba'eessa gootanii maal gootu jedheen? In hubattu isaaniin jedhe. Kanaaf Kiristoos hojii makoo waan isin godhe yoo adda baaftanii bartanii abbaan bartu. Yeroo san immootu abbaan ana keessa akka jiru anis abbaa keessa akka jiru maal gootu jedheen? In hubattu. In amantu jedheen. Yihuudoonni ammas isa qabachuu maal godhan? Barbaadan. Ammas tokkummaa isaaf abbaa isaa gidduu jiru maal godhe jechuudha? Isaanitti hime. Kanaaf ammas isa qabachuu barbaadan. Inni garuu isaan harkaa ba'ee sokke. Yesuus ammas gama Yordaanos iddoo Yohaannis duraan itti cuuphaa ture dhaqee achi bubbule. Namoonni baay'eenis gara isaa dhufanii Yohaannis milikkita tokkollee hin agarsiifne garuu waa'ee namicha kanaatiif kan inni dubbate hundinuu dhugaa ture jedhan. Achittis namoonni baay'een Yesuusiin amananii jedha. Galanni Waaqaa galu. Otoo milikkita taamirii yookaan immoo milikkita raajii jedhamu tokko dubbatiin dhugaa dubbachuu hin danda'amu? Danda'ama. Maal jedhaa Macaafni Qulqulluun? Yohaannis milikkita tokkollee hin agarsiifne garuu wanti inni dubbate hundinuu maal ture jedha Macaafni Qulqulluun? Dhugaa ture jedha. Kanaaf dhugaa dubbatametti qabannee adda namoonni dhugummaa waan tokko akka isaan mirkaneessan maal irratti hundaa'anidha? Raajii dinqii garaagaraa irratti hundaa'anidha. Kanaaf nutis dhugaa akkuma barraa'etti namoota lallaban akka taanu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu kan nageenye nuuf haa eebbisu eebbifamaa.